Jireenya Itoophiyaa obsa nama barbaachisaa jechuudha. Obsaan malee hin ta'u. Akkuma argitan guyyaa har'a lagattii uffata kan miiccaatii jirra jechuudha. Sababii garaagaraa irraan kan ka'e meeshaan illee osoo bitamiyyuu haalli namaaf hin mijatu akka biyya arabaatti hin jiraanna yoo jenne wantoonni nama dandeessan wantoota hedduutu jira jechuudha. haa ta'u waan hundaafiyyuu waaqa ofii galateeffataa jiraachuun dirqama. Ashama harka fuunii hordoftoota masaarsiisuu jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo birootiin deebi'ee dhufee jira jechuudha. Keessattuu warroonni baadiyyaatti dhalattanii guddattanii lagatti uffata miiccaa turtanii har'a biyya ormaa jirtan akka itti bohaartanii fi wanta keessa dabarsan akka yaadattan abdiin qaba jechuudha viidiyoo kana irratti. Egaa namni ijoollee baadiyyaa ta'e osoo lagatti uffata hin miiccin bira taree hin jiru. Haa ta'utii yoo biyya ormaa deemne mootu osoo akka mana ormaa mana madaamii san keessatti haalli hundumtuyyuu nuuf mijatee jireenya gaarii jiraanni das nama jedha. Garuu haalli tokko mootu gaafa biyyatti galuun gazabni soo jiraate wantoonni nama daangessan wantoota hedduutu jira jechuudha. Sababii bishaanii irraa maabiraatii irraa kan ka'e biyya keenya keessatti wantoonni tokko nama rakkisanii maabiraatiin illee yeroo baay'ee hin badaa bishaan illee akkasuma bakkan mana jireenyaa itayyaa ture keessatti galata waaqayyoo bishaan illee gibbiidhaa hin badu ture. Safarri sun dhugaa dubbachuudhaaf beekamaadha bishaaniin jechuudha. Bakka biraatillee illee yoo bade safara keenyaan badu ture gibbiidhaan qaban ture iyyuu garuu asitti mootu bishaan gibbii keessaa jiraatu malee yeroo baay'ee hin bada jechuudha. Ergaas gallee ji'a lama dabarreetii jirra ji'a lama jechuudha. Ji'a lama keessatti guyyaa muraasa fi bishaan kan dhufte hin baddi. Lafatti bootaa wayiitti ciccituutu jira sababii sarraan kan ka'e bishaan hin argamu jechuudha. Gaafa bishaan dhabamu mootu filannoon biraa hin jiru waan ta'eef iyyuu laga bu'anii miiccachuu yookaan immoo bishaan waraabatanii yookaan bitanii waraabbatanii miicuun dirqama namatti ta'a jechuudha. Hanga fedhe biyya ormaa hojjennee yoo dhufne jireenya duraan keessa dabarsine san itti deebinee nama hojjenna garuu das nama jedha jechuudha. Hojiin nama kabachiisa malee nama tufachiisu. Asitti kan akkuma argaa jirtan nama lamaanidha kan miiccatii jirru jechuudha. Asitti isheen tun nu gargaaratiidha kan jirtu. Gara asitti simmootu miiccatiidha kan jiru jechuudha. Kana fakkaata. Indagatin agamanummaan isiniin jechuufani. Meeshaan isoo jiraate haalli namaaf hin mijatu namaaf hin guuttu. Yeroo hundamootu aynata tokkoon jiraachuunis hin danda'amu. Jireenyi bu'aa ce'ii qabdi osoo nuuf ta'ee akkasitti jiraanne baay'ee namatti tola. Mana madaamii keessatti waggaa hedduu dadhabuun keenya jireenya warra durii jiraatu san caalaa fooyyofnee jiraachuudhaaf fedhiin keenya jechuudha. Garuu haa ta'uutii mootu nama hin guutu bakka kanatti kiisii fatattashaa jira jechuudha. Warri keessaa dhabnaan deebisee miicca jechuudha akkuma argaa jirtani. Kana fakkaata zuura lagaatillee warri laga kana beektanii jechuudha. Yaa naannoo baadiyyaadha. Bakkeen kun garuu immoo yaa das namidha baadiyyaa keessatti wanti das nama jiru tokko yoo jiraate bishaan illee yoo dhabame lagni namarraan fagaatu lagatti deemanii fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf wanti hin danda'amne hin jiru. Inni guddaan fayyaadha. Nagaan biyya ofiitti galuudha. Jireenya akka kamittuyyuu nama jiraatama biyya keenya keessatti mootu namni mala qabaatuuf ta'an jiraata. Achitti bishaan badeeyyuu baay'ee rakkisaadha. Asitti garuu yaa filannoo garagaraatu jira jechuudha. Asumaan ol baafamee mootu asumatti afama asumatti qoqqogeetii galaa jechuudha. Bichaa das namadha jireenyi. Yeroo achi jiru san baay'een hawwan ture jireenya galee biyya ofiitti natsaannatiidhaan jiraachuun iyyuu waan tokko namni gammadeeyyuu nagaan olee buluun iyyuu waan tokko jechuudha. Yeroo hundaa mana ormaa keessatti taa'anii tasaaqaquu maal naan jedhinu hojjetamee hojjetamus misgaan isaan biran jiru
garuu mootu jireenya ofiiti jedhanii gaafa jiraatanii wanti kamiyyuu yoo hojjetan wanta kamiyyuu hojjetanii ofitti gammaduudha jechuudhaan akka kiyyaa yoo ta'e maaliifi waan ofiiti waan ta'eef namni eenyuun maali miizaan fudhatare way good miizana maali fudhatu annaa gidduudha wareen naqee jechuudha namni natti dhufee tana qaarrate innaa waanuma hundaafiyyuu viidiyoon kee guyyaarraa kana fakkaataa itti bohaaraa warroonni baadiyyaa yaaddanis warroonni galtanii miicuu barbaaddanis waaqayyo nagaan isin galchuu isinin jechuu jaaladha. Osoo ta'ee jireenya akkuma mana madaamii isinitti waan hundaayyuu guuttannee kan jiraannu garuu mootu namaaf hin mijatu akka nu barbaanne nuuf hin ta'u jechuudha. Maashiniin yoo jiraate yoo bishaan jiraatin yoo maabiraatiin hin jiraatin rakkoodha. Maabiraatiin yoo bakkeen dhabame maabiraatiin hin jiru yeroo ammaa kanatti garuu mootu maabiraatiin yoo jiraate maaltu rakkisaa hin bada yeroo baay'ee jechuudha. Bishaanis hin bada waan akkasii jechuudha.